Amen. 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 Jesus. Amen. Amen. Jesus. Amen. 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 Gammadi gooftaa si gargaareera. Amen. Hallelujah. Haleluuyaa. Gooftaa Yesus baay'isee sinaa eebbisu eebbifamaa nama Waaqayyo baraaf jireenya kee sanaa eebbisu darbaa deemaa. Eebbifamees. Amen. Ameen. Qulqulluu maqaa keef galanna ta'u gooftaa. Seenaa. Nagaan siif haa ta'u. Oh, Nagaan siif haa ta'u. amin sini billah ta'u. Nagaadha. Amin sini billee. Si kadhachuun barbaada. Nagaa galata Waaqayyoo. Tole naaf kadhadhaa. Gargaarameera. Gargaarameera. Ana miti macaafa jedha. Anoo sin gargaaruuf si wajjin an jiran sodaatinidha. Ermiyaas. Atis fuula isaaniitti hin naqinidha. Amin. Ani isaan duratti gati jabeessa sin godhaadha. Amin. Gammadi fuula isaaniitti gati jabeessa si godheera Waaqayyo. Amin. Cimi maqaa Waaqayyoo gooftaa kee eebbisii galateeffadhu ololis qabii jireenya kee irratti yeroo ta'an moo'ichaa gara moo'ichaatti kan si dabarsu hangumaatti maqaa Waaqayyoo eebbistuudha isheen. Hangumaatti ololisa qabdu hangumaatti iddoo kenniteef hangumaatti ulfeessite inni immoo ulfina haaraa si gonfachiisa. Amin. Gargaaramteetta Waaqayyo gidduu sii galeera. Tolli Waaqayyo jireenya kee irratti baay'ateera. Amin. Cimi jabaadhu kan si ajjeesee Waaqayyo. Amin. Eebbifama. Thank you maatii Waaqayyoo mul'ata kee. Amin. Eebbifamaa Waaqayyo sinaa eebbisu siniinillee. Ameen. Eebbifama hundumti keessan Daani'eel guddattuu obboleettii kee polooti jalaatii hordofaa jirtan gooftaan guddaa isin eebbisu. Baay'ee eebbifama. Baay'een isin jalaa dadhabaan jira. Waaqummaa gargaare malee baadiyyaa keessa tajaajila guyyoota akkas gama ture miilaan sa'aatii dheeraa kan deemsisu deemaa ture. Dadhabbiin sun har'allee na keessaa iyyuu hin baane jechuudha. Sitti dhufeennaan immoo sagantoolee irraa gatiin turee fi eebbifama guddaa Waaqayyo sin eebbisuu gargaarsa Waaqayyoon yeroo agasii kana Waaqayyo nuu kenne. Illee agas kadhannaa yaadee miti. Waaqayyo immoo nu gargaareera dhugaa dubbachuudhaa fi kan gooftaa keenya Yesuus kan jajameef kan ulfaate haa ta'u. Guddaa eebbifamaa Waaqayyo sin eebbisu. Carraa arganne hundumatti yeroo hundumaa akka kanaan hin kadhannaa. Amta baaraku. Eebbifamaa guddaa Waaqayyo sin eebbisu. Sanyiin seenennaan diddee deettaa qo'ati siin dhufaa. Naa eebbifamaa guddaa gooftaan sin eebbisu firoota koo. Maatii Waaqayyoo jajjabaadha. Isa dur caalaa yeroon baay'ina keenya baay'ee waan dhiyaateef cimuu kadhachuu jabaachuu nurraa eegama. Gooftaan koo guddaa sin eebbisu. Naa eebbifamaa sin jechuun barbaada. Sanyii nagee ammayyoo ta'ee Finfinneen dhufa kamisa si arguun barbaada. Finfinnee dhufa waan ta'eef sagantaas qabaachi
Na eebbifama guddaa gooftaan si na eebbisuu eebbaaf ta'i. Okay, guddattu isinis na argaa icciitiidhaan dubbachuu kooti. Akka kanatti nama qaba. Na gooftaan si na eebbisuu eebbifamaa sin jaalladha sinan kabajaa. Eebbaaf naa ta'a obboloota koo. Thank you na eebbisaa kan jirtan gooftaan si na eebbisuu. Geedoo eebbifamii gaadoo eebbifam guddaa waaqayyo si eebbisuu. Eebbaaf ta'a. Halkan gaarii isiniif haa ta'u. Eebbisuu kan barbaaddan immoo na eebbisuu hin dandeessu nama 8tu jira. Thank you. Tabaariki. እግዚአብሔር ይባርክሽ. God bless you. አሜን። jedheera. Eebbifame billisee gooftaan si haa eebbisu. Sin eegaa hin jira warra na eebbistan. Irratti waan ta'u bani. Ani naa ta'a ani amanaadha. Ani amanaadha naa ta'a naa ta'a. Ani baay'ee ni eebbisu nu barbaada. Oh, anaadha Nama welcome. Waaqayyoo nagaan siif haa baay'atu. Siifisa baay'ata akkam jirta? Amiin amiin. Na dide barseenuudhaaf yaalaan ture na dide. Si rakkisa miti. Neetworkiin xinnoo rakkisa beektaa kan kanarraa. Amma dhumarrattis xiqqoo sagalee kootoon dhaga'inii akkamitti namni Waaqayyoo dheenbar cufeen dagana deebi'e. Homaa bakka sagalee kee nan dhabee. Kana jedhu si dubbisuun barbaade. Naquma miti oolman akkam. Oolmaan bareeda. Kamis torbeen natti ta'a bakka kamisni ta'anii torbeen natti ta'a natti dheerata. Boru tokkittiin gidduudha. Boru bagan ta'in guyyaa xoomii qinda'u. Cabsan dhufeennaan xoomii rakkinan ka'u. Hin Yeroo cabsina ta'an maqaa yeroo biittaan Kamisa geesse akka jimaatanaan hin jenne immoo. chaapesseera kamisa irratti. Ammuun rukunna chaappaadhaan bakka. Ameen ta'eera dhugaa. Boru guyyaa guutuu qabas waldaarraa sagantaa qabna. Iddilanyaadhaan ta'u malaqaan korra deebi'ee deeme gara alaa Eessi boqonnaarra hin jiran ta'uu natti tola. Dhiphina keessa wanti nagalchuun jiru jechuufi. baay'ee dinqee. Kunichi baay'een bu'u. Anis jira. Daggatiin. Iddilanyaadha. Haga alaqaan kee dhufutti alaqaa ta'uun koo nama. Natti tola malee. Okay. Diinonni keenya hin dhagahin. Hin dhageen isa kana. Hin dhagahin. Dhoksinee teenya ammasitti itti fufi yaada keetti. Deebiramii. Maatii Waaqayyoo nagaan siniif haa ta'u warra jala hirtan hundi keessan. Guddeen Nama 8 jira. Bahuu didaniiru dhugaa Waaqayyoo. Maalli kuni barnee waan nama baasuu miti barnee nama Waaqayyoo dhugaa. Haalumsaatuun tinaa ta'e dadhabbii jira ta'e malee otoo sa'aatii 24 tajaajillee namatti tola. Dhugaa. Gizeenis gizeetti ciisan miti kana maal ciifna. Yeroo itti rafan miti dhugaa. Wantoota baay'eetu ta'amaa jira kanaaf immoo kana jala darbuuf immoo Waaqayyoo keenyatti bo'uutu nurra jira. Dhugaa. Gizeetti fayyadamuudha. Waaqayyoo nu oolchaadhanni. Yes. Dhugaa. Namni dandeettii keenyaa isatti bo'uu kadhachuutu nurra jira. Namoonni keenya kanan beekan gaafa waanti tokko dhufee hayii jechuurraa laf jala qophoofnee waaqa keenyatti yoo boonye Waaqayyo nu oolcha. Namni keenya gaawwaa ta'e gaafa dhukkubsatee yookiin gaafa wanti tokko irra ga'e waaqa yaadata. Gaaf sana ka'anii otoo hin taane lafum jala Waaqayyo keenya yoo kadhanne Waaqayyotti yoo iyyanne nu oolcha inni biyya keenya hin dhaqne. Dhugaadha.
Kanaafi barichi bara waaqatti iyyatanidha. Bara waaqatti boo'anidha. Nama boo'e nama isatti iyyateetu immoo oola. Lubbuun baay'ee manaa bahee manatti deebi'ee hin galu. Sababa isaa egaa Waaqayyoon beeka. Nuti illee beekuu baanne. Kanaafi nama Waaqayyoo nagaan naa kottu. Ayyar mangadii kaasee nama boolee dambalitti minxaafii diimaa barbaadee buusa malee homaa abbichuun gaafadha ol ba'e. Adaamattoon deebummaa maan ajjeesiif taqa. Namni sin tuqu. Anas si ajjabee si deebisa kamaan. Humna Waaqayyoo faana. Humna kootoon taane humna Waaqaa. Karaan naa cufamuu jedha. Karaan naa cufamuu jedha. Karaan bansiisaan. Karaa cufsiifna ka'oo ta'uu baate maali? Amma asii hanga achitti tiraafikii namaa tokkoon jira. Eebbisu Waaqayyoo kabajamu gooftaan si haa kabaju. Waan tokko yaadda'u. Waan tokko. Amiin. Kaabisee naannoo dhufee haa ta'u ishii maalumaa kun nan kadha akkas dhiyaatuuf nan kadha. Halkan inni hojii dabnaan. Carraan qaba. Samoona kana na jalaa baddee nama wayiitu na tajaajilaa ture guyyaa lama. Eshi. Sa'aatii ani online irra galu inni naa bilbilu. Galgala irbaanni naa dhufe. Likki nuti lachuu online irra naa gallu irbaanni naa dhufe. Kaleessas isaa naa bilbilee inti naa jedhu nisaan naa dhufe. Carra qabeessati naan jedhe. Kanaaf ati dhuftee jaansee arginaan ija carra qabeessa. Argita wal argina aniyyuu carra qabeessa si arguudhaaf baruudhaaf baay'ee reediidhaaf siin nama Waaqayyo keessa nama Waaqayyoon baatee deemu maatii Waaqayyoo ijoollee Waaqayyoo dhiiga Kiristoosiin bitaman arguudhaaf baay'ee keessi kiyya reediidha qophaa'aadha. Waaqayyoo yoo jedhe hunduma isaanii nan arga amma Finfinnee keessa dhufeennaa warra Finfinnee jiran nan argaa. Yeroo itti immoo warra Ameerikaa jiranis nan dhaqaa waan ta'eef nan argaa. Hunduma keessan arguufan jira jechuu barbaade. Yoo Waaqayyoo jedheen argita. Nan argita si eebbifamaa. Sanyii koo siin bilbilaa olii bilbilaa. Sa'a meeqatti dhufta? Ani asii ganamuu wanqaa kamisa ganamarran ka'a. Bakka dursi yeruma achii kaatu naa bilbili jiimiin galaa on jiimii galuu baadhes nan rafa. Eessa qaallitti irraan dhuftaa? Qaallitti miti gara gooroorraan dhufa. Gooroorraan dhiyaata eessa daandiin banaadha. Gooroorraan banaa waan ta'uuf gooroorraan dhufa. Bakkuma ta'ettiin sisimadha gaddoosa ammasitti irratti hin kadhadha. Rakkinni jiru baay'ee yaaddooftee jiimii isin hojjetanii. Rakkoon hin jiru. Kun waan nama yaaddeessuu hin qabu bara. Waan nama gammachiisu malee. Okay. Sisimanna rakkoon hin jiru. Eebbisa guddaa. Thank you guddaa. Amiin dadhabdeettatis sagaleen kee baay'ee natti hin taane. Akkuma inni irra galeen akka dadhabbiirreertu. Naaf galee sammuna si gadduutu haasofne irraa. Isaa eebbisu. Cimsee mana isaa keessa isaa dhaabu. Amiin. Bakka borus siin bilbilaa bakka waan jiru immoo kanaan booda kamisa. Namaa walitti yisiifna. Akkasiin jette billiseenii gooroorraan maganaanyaatti dhufu achitti weelkaamee dhiinii. Gara maganaanyaan qaqqabsiisu. Isheen siin raadin ayyar mangadi irraan fudha malee bilise.
achumaan gad dhufeen gara ayyar mangadii sanitti seega gara boolee gadi bu'e. Xiyyaaraan dhufe jedhani. Rakkoon hin jiru wayin dhufeensi fudhanuu goorotti. Biliseen maal jechaa tireerra hin jirtu jalaa barreessiteedha. Jalaa barreessiteef. Rakkoon hin qabu walii gallanaa jedhi. Jalaa barreessitee baateetti. Baateetti miti. Alex maaloo. Amma haasaa keessan jabaadhe malee dadhabeen ture. Nuuf kadhoodha Alexi. Eebbaaf ta'eef rakkoo. Jireenyi kee eebbifamu. Fiili borsaatii 3 irratti seenee nan kadhadha waan ta'eef akkasiniif kadhatamu kan barbaadan borsaatii 3 irratti galgala. Wal argina. Akkuma kanammoo waa ifaa warra ollaa kun fayyadamaa. Itti fayyadaminaan jedhanii firii naa godhanii waan ta'eef galgala kana. Amma ta'e immoo isaantu fayyadama waan ta'eef sa'aatii 3 dura hundumti isaa bilbila baataa aktiivii miti yeroo sanaa mooraan keessa kireeffadhee galuutu isaaniitu kita kanaan gargaara galgala maatii kiristiyaanaa waan ta'aniif gooftaa waan qabaniif kan isa kana fayyadamu kan tajaajiluun argu itti fayyadamii jedhanii waan ta'aniif chaalenjii waan godhuuf sa'a 3 booddee seenee xinnoo hamma sanatti ni jenna polosinii kadhachuu danda'a. Na eebbifame gooftaa akka waaqayyo si haa eebbisu. Eebbifame guddaa. Sanyii koo eebbifame guddaa waaqayyo si haa eebbisu guddattuun bilbila lafa keessee rafte natti fakkaate. Bakka haasaa sittiin dheeressu rafi bakka dadhabdeetta. Eebbifamaa guddaa si haa eebbisu. Isa kamisaaf yaaddee bari immoo kamisa dadhabde amma kamisaatti dadhabbii yoo deemuu baate sarara rakkoodha. Achi gahee akkamitti dadhabee Finfinnee dhufa. Cabseen dhufa. Toora ijoolcha osoo hin gahinii jedhete Asaffaa. Caccabseen dhufa. Akka toora iloochis hin deemna biree bira. Hin deemna rakkinni jiru. Kamisarraa kaasee harka kee hin jira. Amiinesh naaf haa ta'us. Hunduma keessaniif halkan gaarii haa ta'u nu eebbifamaa. Chaos. Yes.
Sa nuduwwaatu waraabbata isumaayyuu immoo qodaan hin dhuguddutti dhuguu hin dandeessan. Qodaa tokkotti dhuguu hin dandeenye. Dhugaa isheen cubbamtuudha. Isheen irra daddarbituudha. Isheen waan baay'een baqattee jirti. Yesuus qulqulluudha. Garuu qulqulluu ta'ee gara cubbamtuu dhaqe. Gara warra qulqullootaa miti kan inni dhaqe. Gara warra mana mootummaa jiranii miti kan inni dhaqe. Gara warra beekumsa qabnadhaan miti kan inni dhaqe. Gara warra hin dandeenyadhaan miti kan inni dhaqe. Gara ishee cubbamtuu kana dhaqeetu bishaan na obaasi meedhee gaaffii jalqabe. Yesuus jalqabbiin isaa dubbii isaatii isa seen hojjetaa jirtu sanatti immoo barbaade. Bishaan waraabaa irratti isaa biteef waan biraan gaafanne bishaanuma waa gaafate. Isheen garuu waa'ee bishaanii miti amma waa'ee boolla Isiyaaq abbaa keenyatu abaloo Abrahaam irraa dhufe Yaaqoob irraa dhufe Isiyaaq bishaanni kun kan keenya boolli bishaanii kun gadi fagoodha kan keenya duwwaadha. Suma kan bishaanii ta'e karayyuu immoo ganamaaf galgalan baqatti turte dubartiin kun. Isuma immoo qodaa tokkotti dhuguu hin dandeenye. Sirriidha qulqulluuf cubbamaan qodaa tokkotti dhuguu hin qabu ture. Garuu qodaa gudduutti dhuguu fedheetu. Cubbamtuun kun sirriidha. Qodaa qulqulluutti dhuguu hin qabdu turte. Isatu didatu hin taane. Isheetu siin kennudha hin taane isa siin kennudha ture. Amma garuu isheetu qodaan keenya tokko miti. Kun ikkoo ba'aa ishee baachuudhaaf jechuudha. Qodaa isheetti dhuguu jechuun ikkoo waraansa ishee waraanamuuf jechuudha. Qodaa keetti dhuga jechuun ikkoo isatti ulfaate sirraa fuudhee ofirra kaa'achuuf jechuudha. Qodaa tokkotti. Utuu beektee deemisa booda bishaanis garadhu kanaa isa amma dhuganii dheebotan na dhowwattaa ammoo ati qorudda takka turtee immoo dheebochuu dandeessaa garuu bishaan anaan na gaafatta turteenaan ati qodaan sirkan jiru isheen ammayyuu waa'ee lafaa haasoftu waa'ee ma boolla Yaaqoob waa'ee ma boolla Abrahaam qotaa ture waa'ee ma kan Isiyaaq waa'ee ma Soofii waraabaartu haasoftu Yesuus garuu bishaan jireenya bara baraatti haasaa Yesuus garuu karaa jireenya bara baraatti haasaa Yesuus garuu abbaa bara akka bara baraan jiraatamutti haasaara dhoksaadhaan itti haasaara isheef garuu hin galu. Dhoksaadhaan gaafatti haasa'u isheef galuu dide. Akkamitti akkasitti asumaayyuu immoo qodaan qabdu utuma boolla kana keessaa yoo waraabbachuu dandeessa ta'e innuu gadi fagoodhaan gadi gugguufanii waraaba obboloota isheen gadi gugguufamte keessa utuma ta'an buutee achitti hafti turte keessattuu gadi guuftee fe'amtee hafti turte Yesuus garuu isa boolla keessaa asii gadi hin taane isa samii keessaa asii olii haasaara isa asii gadi nama liqimsutu hin taane isa asii wal lama butuu itti haasaara. Waa'ee maalii haasoftu? Yesuus gaafa inni sitti haasa'u asii gadi akka kaarotiidhaa asii gadi guddina asii gadi haasoftamu Yesuus wajjin waa'ee samii yaadda. Inni tuuti cubbuu qabdu dhuftee bishaan naa kenni naa wajjin jiraadhu naa wajjin deemi naa wajjin dubbadhu yeroo isin jedhu ansi wajjiniin qoodni keenya tokko miteettee ofirraa deemta qoodi kee Yesuus wajjin tokko ta'eera fannoo irratti qoodi kee abbaa kee wajjin tokko ta'eera dhiiga Yesuus qoodi kee karaa Addaam inni ture sirraa fuudhamee karaa Yesuus siif kennameera. Qooditi qabdu Addaamiin abaarsa ture amma Yesuusiin eebbifamteetta. Qooditi qabdu Addaamiin bara baraan du'u ture amma garuu Yesuus wajjin bara baraan jiraachuu ta'e. Qooda kee beeki. Nama qooda isaa wallaaletu gaaffii qooda namaatti darbee namatti falma. Namni gahee isaan beekne gahee namaa nama harkatti qaba. Ammayyuu du'a bara baraas itti si harkisa namni waa'ee Kiristoos hin galleef. Qooda Kiristoosiif kenne namni hin galleef. Nuyi ammayyuu cubbuu qabna. Nuyi ammayyuu irra darbaa. Inni ammayyuu waa'ee keenyaaf abbaa dura dhaabatee falma. Qoodi keenya tokko miteettee itti falmiti. Okay, akkas taanaani. Mee abbaa manaa qabdaa? Abbaa manaa kee waami. Sabarattan sitti maa gurii kee? Mee abbaa manaa kee waamennaan? Ani abbaa manaa hin qabu. Rakkoon koo tokko iyyuu isaa abbaa manaatu naan bulu. Kanaafanii guyyaadhaan gara yeroo namni hin dhumne laga dhufa. Abbaa manaan qabu. Bartoonni iyyuu dhufanii akkamitti dhaabatee wajjin haasaa kan gaararra dhaabatanii asii gadi ilaalan. Sababni isaa dubartiin kun cubbamtu. Dubartiin kun abbaa manaa ishee hin qabdi. Dubartiin kun namnu ishee baqateera. Isheen nama baqatteetti. Iddirii keessa iyyuu hin jirtu. Yesuus garuu nama iddirii keessa hin jirre iddiriitti deebisa. Iddirii isa lafarraa miti iddirii isa waaqarraa. Yesuus nama karaa hin qabnetti karaa godha. Bartoonni akkamitti wajjin haasaa dubartii kana wajjin isa Samaariyaa wajjin. Yesuus gidduu jira. Bartoonni gaaraa waa'ee isaa dubartiin asiisatti falmiti. Yesuus garuu waa sirreessuuf